Seenaa biyya Singaapoor. Bara 1819 Singaaporiin ammayyaa dhaabbatte. Bara dheeraaf British jala bulaa turte. Gaafa lola addunyaa lammaffaa irratti Jaappaaniin dhuunfatamte. Jaappaanii obaatu ammoo Britishitti deebitee bulchuu jalqabde. Bu'aa bayii hedduun booda bara 1963 Singaapoor bilisummaa isii British irraa argatte. Achiin booda Maaleeshiyaa wajjin makamte. Singaaporiif Maaleeshiyaan yaada adda addaa waan qabaniif jecha ganna lamaan booda Singaapoor bara 1965 kophaa baate. Bara 1960 galiin nama tokkoo Singaapoor keessatti dolara Ameerikaa 428 ture. Hojii dhabeeyyiif albuudaa dhabuu fi dubartaafummaan rakkoon adda addaa qunnamuunis biyyoota afran duraanii Asiyaa keessatti guddachaa turan keessaa Hong Kong, Singaapoor, Kooriyaa Kibbaatii fi Taayiwaan turan. Yeroo gabaabaa keessatti Singaapoor dinagdeen ta'uu qabeenyaanis ta'u Asiyaa keessatti mara caaltee argamtee jirti. Bara 2018 galiin nama tokkoo dolara Ameerikaatiin 64,567. Har'a Singaapoor addunyaa irratti fedhii fi milkaa'ina bilisummaa ilmoo namaatiin saglaffaarra jirti. Afaan biyyattii afaan Ingilizii, Malaayaa, Maandariin, Chaayiniizii fi Taamiltu haasawa. Addunyaa irratti baay'ina amantiitiin tokkoffaarra jirti. Bara 1965 irraa hanga bara 1995 Singaapoor harka 6 guddataa turte. Dinagdeen Singaapoor addunyaa irratti bilisa guddinaaf wal dorgommii kan qabu kan adda ta'ee fi nama maraa kan hirmaachisu ta'uu himama. Addunyaa irratti miiliyoonaroota harka caalu Singaapoor keessa jiran. Hojii dhabeeyyiin harka 4 dabreen beeku. Bara 1963 akkuma bilisummaa argatteen uummanni sabaaf sablammii fi amantiin qoodamee wal ajjeesuu jalqabus hoogganaan isaanii muummichi ministeeraa kan duraa Lee Kuan Yew obsaaf hooggana cimaan biyya Singaapoor qilee jirtu keessaa baasanii har'a Singaapoor guddina waan maraatiin sadarkoota duraa irra akka jirtu godhanii jira.